Waan ajaa'ibaati. Bara si'anaa waan ajaa'ibaa hin dhaga'amne hin jiruume firaa. Dubartii tokkotu akkas jedhee barreeffamaan gaaffii gaafate. Erga deemee baatii tokko guuteera. Amma dhufe baatii tokko guutuu osoo na hin argini turuun isaa guddaa na aarsee jira. Garuu ammoo isa yaadeera. Baay'een isa yaadeera. Maal naaf wayyaa aarii fi jaalala gidduuttanii rakkachaa jira. Mee maal na gorsitu? Ka'ee itti marmu moo ittiin oodu? Dafaatii yaada naaf kennaa na gorsaa. Osoon ka'ee itti marmee dubbii hin balleessinii natti himaa. Kan jedhudha yaadi isheen barreessite. Barreeffama kana kan barreessite shamarranootaa fi dubartoota garee sana jalatti argamanii fi anaan kan natti agarsiise mucayyoo waajjira koo keessaa hojjettudha. Kottuutii gorsa kennameef dubbisii itti bohaarii naan jette. Gorsi isaan barreessan dhugaa dubbachuuf taananii hedduu na ajaa'ibe. Garraamummaadhaan namni tokko jira kan yaada isaa kenne. Baatii tokko guutuu bakka inni ture waan hin beekneef osoo hin qoratamin wal quunnamtii kamiyyuu akka isa waliin hin raawwanne kan ittiin jedhan jiru. Eeyyee hojiidhaaf deeme taanaanis rakkina hin qabu garuu callisee bade yoo ta'e immoo jedhanii ammas yaada akkasii kan kennan jiru. Yookaan immoo haala inni itti ji'a tokko tures nutti ibsi kan ittiin jedhanii garraamummaan gorsan jiru. Kan na ajaa'ibe kan namoota tokkooti. Namooti tokko ammoo dhimmi kun ibsaa yookaan bishaan ta'a. Kan biyya keenyatti baatii tokko guutuu badee akka buna qursii hin qabne namarra ba'u bishaanii fi ibsaadha. Bishaaniif ibsaan darbuu kanaafiyyuu waa'ee bishaaniif ibsaati kan isheen haasa'aa jirtu jedhanii kan yaada kennan jiru. Namoonni biraan ammoo osoo ittiin oodisiin jenne iyyuu ati waan ittiin ooddu hin fakkaattu haasaa dhumti kee hin ibsaa ittiin oodisiin jenne ati ittiin ooduu yoo dhiifte borii ofumaatii wanni ta'uu keenyarraa ka'iitii itti marmii kan jedhanii gorsan jiru. Kunis na ajaa'ibeera. Shamarran tokko ammoo akkuma qoosaatti haasa'u. Akka bofa ishee mallattoo faarmaasii gubbaa jirtu sanaa dafii ka'ee itti marmii maal eegda jedhanii kan na kofalchiisanis jiru dhugaa dubbachuuf taanaan. Kana malee gorsi baay'een kennameera. Hundumtuu ni gorsa. Kan gorsa kennuu fi fudhachuu qabu hanga kana dhugaa dubbachuuf taanaan hanga kana jira taanaan hanga kumaatti jechuudha. Hanga nama kumaatti asii gadi lakkaa'e nama gorsa barreesse kana. Gorsa amma kana kan kennu jira taanaan gorsa kan fudhatus baay'eetu jira jechuudha. Namni akka kanatti gorsaan kan gorsa fudhatu jira jechuu yoo ta'e mee isinis gorsa maanguddoo armaan gadii kana dhaggeeffadhaa. Qalbeeffadhaa. Gorsa maanguddoo keessa ergaa baay'eetu jira. Dhaggeeffattanii hoggaa xumurtan waan isinitti dhagahame barreessuu hin dagatinaa. Maatii mana kanaa warri hin taanes maatii ta'a. Laayikii gochuun immoo eegalaa isiniin jenna. Kallattiidhaan gara gorsa maanguddoo kanaatti haa dabarru. Jarjaraan hin oolu. Lafa irra buuti malee lafan buutu kan armaan gadii kana qalbeeffadhaa. Yoo dandeessanis kudhaammadhaa. Jarjaraan hin oolu dachiitti makaa. Ariitiin bu'aan qabu garaas koo suutu makaa. Jedhee weellisaan suni weellisichi eenyuudhaaf rakkoo
anis beekaa atis beektaa yaa sanbataa sooradhu jedhe miti namichi biraan immoo waan fedheefuu waan guddaa kan barbaaddu yoo ta'e hin muddamin hin jarjarin waan guddaan obsa gaafata dorgommiin jireenyaa maraatooniidha malee fiigicha meetira 100 miti yeroodhaaf mul'attee argamuu yookaan kan jireenyi siif mijate of fakkeessuu hin yaalin karaan kutaa hin barbaadin karaan sobaan darbanis galaa akka nama dhibu hin dagatin daandii qalloo gubbaa dhugaa qabadhuu deemi jireenya mo'achuuf jecha hin hatin hin sobin kan jireenya mo'ate yookaan jireenyi kan itti tole of fakkeessuuf jettee ofii hin dhabin nama fakkaachuuf jecha of dhabuu uumaa guddaan nu haa oolchu fira koo. Nama biraa fakkaachuuf of dhabuu rabbi nu haa oolchu waaqayyo nu haa oolchu yaa jamaa waggoota 3 5 yookaan 10 dhufanii cichii hojjedhu bakka ga'uu barbaaddu hanga geessutti tooftaaf kallattii geggeeddarii hojjedhu dhama'ii har'a yeroo hiriyoonni kee bashannanan dafqa kee xuruursii hojjedhu hiriyoonni kee hoggaa faashina hordofanii ati yoo xiqqaate bilisni irraa oolchi bilisni isa dandeessu hojjedhu hoggaa isaan televiziyoona ilaalanii yookaan kubbaa daawwatanii ati kitaaba dubbisi namni jaalala kitaabaa hin qabne hiyyeessaan beekumsaan hiyyeessa deegaa ta'uu hin irraanfatin dubbisi dubbisi irra deebii kitaaba dubbisi yeroo gabaabaaf osoo hin taane gammachuu yeroo dheeraatiif jiraadhu dhama'iinsa kee jaalladhu jooruu kee akka abdii boriitti fudhadhu gonfoon yookaan geemni jireenyaa mo'atanii bakka yaadan ga'uu kan siif qophaa'u rakkoof gidiraa keessa dabartee yoo deemte qofa gadi jettee hojjennaan ol jettee deemuun kee kan hin hafne ta'uu jala murii hubadhu mukni isa gad jedhutu ijoo yookaan firee isa jedhan sana baay'ee qaba kan hin naqanne yookaan kan ija hin qabne sololaa isaatu dhaabbata kanaafuu gad jettee hojjennaan ol jettee deemuun kee kan hin hafne ta'uu irra deebii ofitti mini ofitti haasa'i obsaa naannan goromsaa dhugaa akkuma weellisaan sun jedhee jarjaraan re'ee nooru dachiitti makaa hariitiin bu'aan qabu garaa koo suutu makaa bakka nagaa olaa oromoo koo
yoo isinitti tole share like subscribe gochuun Oromoo tumsuun Oromoo tokkollee hin miidhu. Naaf jiraadhaa isinin jaalladha. Ciao nagaatti.